بيكو دفكنا فرقوا ياهم كرتا ولا كذا أكو متان كرنة كان نفسي قاله إن أنا ما هاسوني وانو نتوك إمتي أكين أنا ما جيرو هاسوني حبيبني أكو متان كرنة أتينا رادة ما جت وفي كرنة فكنا ما أنا مبارك عرفات ورا ورمون كرتو تدينجرو توان كرنة سانسي كرنة قاله بذا أنكل يوت واي تبيشام موجا مچ مكيول تتمنى ebalu duit irratti gore ebalu maarree waan akkasii dhiisi bakka zimbile dastaan axxaaxaman koomentiitii barreessee ture beeyta deemii dastaa kee axxaaxame bakka akkasii kennet akkasiin kenninis hunduu bakka keeti kama warra kenneettu keeti fakkeenyaaf amma yoo sii kenne kama oromoo hundaati ililli oromoo hundarraa guure waliin qabee sii kenne sii galee akkasitti bazaa hangil akka nama kingii tokkootitti bal'isi yaadii siin jechuudhumaa fi yoo barbaachisaa ta'e immoo gizee biraa kingii akka keetii namatti maxxanuu si barbaanne itti deebinee si tabsiifna ammaatillee baratte gizee itti aanutti. Ani wallahi billahi ani hattan mata makee nama biraatiin oromoo biraatiin mata makee akka waa kennitu hin barbaade. Isin warrumaasi walbeenuu qaatolen. Ani eega carraa kana itti milkaa'ee namichaan chaalenjii wal godheetti immoo mooyatamuu hin gahin nam tokko dolchee haa baasullee hin barbaade. Galaa cufa deebi'a ummanni kun nima jira. Ummanni maaliif as ta'a? Uummanni inni itti bu'u laalladha. Seegalee na waliin dhibbate. Ani ummata kun waraabbatuufu kun kolfuufu seegalee namni kun malli jaalatee ati hin taa'u. Ka kolfa as taa'u jira. Amma ijoollee ma'ani sappoortii godhu maratu odoo asii taateen hin hubatin viidiyoo narratti dalaga. Sigalee odoo asii taateen hin dhumatin. Sigala muujizaa makkaa jedhanii makkaa wal bira kaanii darasaadhaaf karaan banamee jechuudha. Egaa immoo sanirra dabalatee aslii naannoo mana banee nama 6,000 daawwata. Maaliif waan kiyaasaa? Dadhabaadha kiingin maaliif jedhee Maammadoon natti dawwalee himus kanaa barreessus sagaleen as keessa ciisa sigalee. Kana kama si jaalatu kana dhufee sheexaan nama hedduu amma asii gad darba waan haxama ijoollee kadhaate namni ebaluuf waan jedhu huma itti dhufte kana dubbata. Ka abaaboo takka ol hin deebinetu nama leenca sii kenne si jibbisiisuu yaalii godha si gala rakkoo nama kenna kataati goonetu. Anamma akka mataa kiyyaatti wallahi yaada kee makkaan jalatti caffaruu dannasuu qara'uun namni kee takka deeggareen beeku. Jaaladhees jibbees hin beeku waan ati godhaa turte guutu. Arra garuu gizee akkasitti cinqamtu wallahi rabbiin argaa imimmaan tura qabe imimmaan. Cinqee ati yoo san cinqamaa turte jechuun sii galee. Ani haasa'ee aboo yoo haasa'e rakkoo miti dhiisi. Akka dhuunfaa kiyyaatti sii kennuu qabu osoo hin taane cinqirraa imimmaan tura qabe. Gizee meeqa laayifii seenesitti ergachuun sii galee. Agaan si jala cinqamaa ture kiingii kenna bakka sirkiinitti. Sirkii amma sirkii istaakti godhee gurbaan itti sodaate si galee. Ilaati tokko ismaartii ta'e nama miidiyaa ta'e. Waan dhufe tokko dirqama irraa haasofta bara. Anammoo wanni haasa illee waan badaa miti. Haaluma waan har'a ta'e irraa boru warri taphatu maal hubata waan akkasii haasayaa ture. Waa'ee moora giiftii sii kennee kaasee akkaataan sirba itti qoftee dhufte kaasee. Waa'ee sirkiin istaa godhuu nama walitti fiduu muuxannuma waa'ee taapti geemii kana qaburraa kaasee waliigala haasayaa ture waa'ee giiftaroota hunda haasa'e. Warra sagalee kee dhaga'u sababaa godhatee anatti dawwalu wanni miti dhugaa nama baay'ee na laalaa ture giiftara kana gosa 4 moo gosa 3 jira jedhee ijoollee addaan baasee haasayaa ture. San immoo waan hamaan ture kamaal badaadhaa ta'an beekuu gowwaadhaa nama qabu jenne waliigala. Asirra sadaqaa asirra jirtu kana xiinxalaa ture antun xiinxala haala yeroo irratti kenne malee waa'ee kee wanni haasa'ellee hin jiru. Ana akka yoo haasa'ellee mootu na hin hodhootu hin jiru sirkiingi miti nama hundarraa haasayaa oolla maaliif nu ilaallata waan ta'eef dhimmi biyyaatiif dhimmi namaa. Soo kanaaf rakkoo miti. An jedhee bar asliin fuulattuu dhufee waan jenne waliin jennaa. Yoo naan jedhellee miidhachi dhaga'ameef. Ma dirree matana dhufee ma akkanattuu ta'abamaa rakkoo galte akka isatti galtetti ilaalee haasaa
سبق هو جليد نوبة مالي بيتا نتيمي أفهم من بيتني أبادو يا مطالو يو بدو بدا وني في دنجرو أنا ما كمدا كيا تنجرو أنا ما تنجرو كادلين كمالي ميت تنجرة تيمو وجيلولي بالبلان كتير مثلا ما ما دو فاتي بالبلتالين ترى تجد لكي راكاتا جدين كيسان في تدا سيغالي كبرام موتو واي إبالو أكانا لولي إبالو نا لولي كانا mas attisit baqaante kinkine namni jaalate sontaane funyaan qabdee jala ooftee kasitti hinaafuuf kasi jaalatuuf kasi jibbulle dirqamaan uf laachisaa jirta sigale jaalatee dhufne namni duraa yaa rabbi sheer nama kuranii kuraa miliyoona meeqa galchaa namni haganaa miti jedhe namni osoo ati waa takka deema jettuun gizee kuran baatee deemtu namni kun kuru torbaa wayi dhufee baan dantaa ofii gizee meeqa itti cufte tuffattee you are king kalas with amanamummaan qabdu malee rakkoon kee eenyu akka taate daawwiti keessatti uf laalin anin bar wanna si dadhabe gorsee dadhabe gizee kudhan moo kudha shan cufte namni kun ittuma cufta ima deebi'a daqiiqama kuma kudhanta ittuma cufta daqiiqatti kuma kudha shanta ittuma cufta silkiinuu asii du'atu haanu tuffattee nuna cuftu ufii gizee meeqanutti cufaa dhufnee si daawwataa oolle ati warra si daawwataa oole tan hundaa ole kunyaan qablee ujaala oofaa jirta maaliif ofitti hin boonne maaliif uftaatee hin jiraanne dha magaa. لا أنا كياتي بروف تاي جراتا جرا يوسف نرى برو دي مالي أنا واني تكون نتي دعام أسمي كيا دعاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وان ساجا يو أصلي أنا ما دو ما بيجي تكو سبورت دانغودين كأكا نموتا غربودا نموتا مكاي ساني كاسون ألفات نموتا تتيمو أما أبو معاذ من زمان أتقول حتى رمضان ربي بقى تيسيجاي بقى صومتولين جنين بي Arraga baya kasi tanno godhe kukutee viidiyoo narratti dalagu namoonni tokko ka abdii muujiza jedhu san du'it sheekoleen amaamaa uffatanii muxawaa ajaa'ibaa godhanii mucaa kana lafa irra kaayatanii jecha isaa san du'it godhu kanatti itti dhagahame malee ani nama taraadhalleef hin dubbadhu ni beekta. Maammadoo tokko faatee hoowwitu faatee zabana hoowwiteetti ni rakkatteetti ni waan namni laaluu didee yookaan fooloon ol guddatuu didee haasoftuuf deebiin kennu. wani natti dhagahamu kan haga humna kiyyaan ufta'ee jedha bar kanaa ol odoo Oromoon hundi haga kiyya kana uftaate qaata bilisoomna jedhu dhugaa yoo sitti hime. Morkata haga kiyya kan odoo ta'ani miidiyaa marrattu qaatan galan. Viidiyoo tokko asirraa nama ari'aan jirtu faaten jecha takkatti asirraa nama ari'aan jirtu. Nu saree taanee maal taanee waan ani hin ta'in hin jiru asirra jiraataa jira. Kanaa ol maal haa ta'an si boonse natti fakkaata. Ati odoo ani nama ta'u ati jala manatti gadhiiftaa. Lakkaa'aa ta'edha atilee. Namatti leenca lama sii kennu garuu si daqiiqaa tokko naa kenna astaaza. Leenca lamaa fi makiina sii kenne jaarsi kiyya. Leenca lamaa fi makiina lama gadhiisanii Dooktara Siliini galatoomaa jechuu barbaada. Warri dhufee waasitti musuun gisee leenca lama sii kenne garuu si arrabsaa ture yaalsan ati kan arrabsi maanaan kennuudha demaan jetteeniin gaafanne ree. Kasih kene si Waan kan kee ta'ee fi barreessanii kan itti arrabsite. Amma saayikoolojikaalii kaayikoolojikaalii yooma takkatti ilaaltu jireenya hawaasummaa kana keessatti kabakka walga'iititti nama keessaa kabajee siin galee manatti siin lolatetu fira keeti moo kayoo sammataa dhagaa goree akka udaan ganamaa taa'ee ilaalee eegasi dhufee kijiba sitti mun nama keeti. Kun beekamaa asliik yaani gurra namaan kennu. Ummata isa yaani kagalee namaan lolatee adama oduu taphas taatee nama namoosisu. Geemii kanallee anis rabbuma abdatanii Oromoo mara abdadhe laakiin keessaa akka nan ganne. Keessallee si dubbiseen beeku kootu na tabsiisiin jedhee akka na tabsiiftan akka narraa nafne dhibba waan beekumaafi jechuudha. Keessan dhufee si barreesseen beeku waa'ee tapha kana quba qabdi. Oromoon waan siif dubbadhu kana waan aaree jibbee dubbadhu hin seeyin. Kadeemee waa fakkeessu suniif dubbataa jira malee ansiif dubbataan jiru. Sigala. Inni namoonni nyaama koomentii irra deebi'ee honnoo bool as jalatti si arrabsaa jiru na qawwee malee kan hin jedhu kun I think qawwee malallee akkaawuntiin kan isaanatti fakkaatu haarawa. Bilookuuf jalaa godhi warra kan walitti haasa'i. Lamaan nyaama ufta'i adamma dhaamsa si qabu ufta'i. Sheekota mootu hadiisa wal amansiisa sigale.
كشيكوتا كدوبي ميديا إنا حديث شيخوتي ولا مسيبن جلو حديث براتي ولا مسيبن waalam akka nama miidiyaa sooshaal miidiyaa fayyadamuu tokkotti akka feemasii tiktaakii tokkotti akka nama hordoftoota mataa keetii qabu tokkotti guyyaa qabatte guyyaan kee rakkoon teeknikaatii fi namichi sodaatu iyyuu mala rakkoon teeknikaa eenyuun mudata nama kamuu mudata rakkoo miti tareera mooyatteerta ilaanii osoo namichi girgirri uumuu baatee akka carraa ta'ee si mooyate na gaddisiisa yoo sitti kolfan yoo si arrabsan yoo duuti sirra dalagan si galee natti wonnoo jedha ergammoo inni si sodaate osoo ililiin takka sii kennamuu baatte sodaatamtee si wajjin taphatuu dide wanni ati bakka magdal mashanaf no jedhe abiyyi warri si jala deemee sitti dutu singau waan ta'eef ati kaayyoo keessatti cichi gaalli madeemaa sareen duuba deemtee haadhutu mammaa isa jedhu san fayyadami akka mataa kiyyaatitti warra keessan dhufee waasitti himu ira warra waa hin boofti namatti himu sana akkasii kanniin biloo ofirraa godhu ayiramu hina fakkeenyaaf anama abbaan fedhe dhufee hamaa namaa keessan natti himu fakkeenyaaf tokko silkii namarraan kaasu lama mootu yoo hin boofti naa barreessan sagalee naa kaayan deebiin deebisu si galee. Smart akkasii waan namni keessan namatti himee waan akkasii kanneen dhiisii rakkoo miti. Waan namni sitti mulla yoo himanillee fudhu sammuu kee keessa tura. Fakkeenyaaf amma namni 100 dhufe asliin si arrabsee anuu si arrabsaa haa jiraatu. Dhufii dhaga isheetti goonee anaa si arrabsaa dhageeffadhu. Arrabaan si arrabsu kana sirriitti waan hin jedhu kana dhageeffattee. Guyyaa kiyyaa kana mootu asliin akkam ture jettee odeeffannoo tapha sana irratti hirmaannaa ture laaltee si galee wal bira keetta bakka anumatti waa dogoggore jettee kayiritti akka jiru fakkeenyaaf nama haga fedhe yoo si arrabse nama 17 keessa fakkeenyaaf hagana si kenne maal jechuufi miti nama 17 ture haftaamiin caalu ture biyya baqaa jira tooppii ture adda durummaan nama tapha keessatti sitti aanee akka kiyyaatitti si waliin dhaabatee jechuudha tooppii waan ture fakkeenyaaf waan fedhe yoo si hin jedhe waan ati dogoggorte sirreeffachuufi malee birriin narraa hafeetti miti ka $1,100 1,900 baasee si kennu. Ariyuunaa si galee akkasii fudhattee akkasitti yeroo tokko yeroo inni waasitti mutti ilmaamtee deebisuu qabdaa. Uf tasgabbeessuu qabdaa. Fakkeenyaaf haati faaxee akkana siitoo jedhan haati faaxee akkam naa goote maal turte waan akkasii jettee amansiisuu danda'uudha qabdaa. Tawaayee sheekotaa mootuu atillee nama qareennu warra sheekotaa jidduun seennu. Sadisin dalila wal amansiisa jechuudhumaa fi mana banattee gaazexi irratti miskiina waan beene ol galchite darasichi ebalulee duwidin irratti godhe jette akka asii gootonni gaazexi irratti miira keessa galanii nama waan jenne nama arrabsine yoo barbaadellee deebisuu barbaadellee ufumaa deebisi malee gaazexi irra fiddee namaaf deebii akka deeggartoonni kee akka deebii namaa kennan godhin nama yaada gorsa jiddu galeessa Oromoo tokkomsu hordoftoota kee mataa walitti itti guyyaan tareen qabu guyyaan birallee dhufa geemii qofaa miti warramni dhufee hordoftoota baay'ee qabda sagalee nu ta'e rakkataa wayiitti dhufuun mala sagalee hammadhu deemin ililli maatii faaxee sii kenniletu ka Oromoo sirraa hafeeti sagalee xiyyaaruma abdiin hukumee sii kennitu ka Oromoo sirraa hafeeti amma haga sii kennan san keessa kutaa hundarraa sii kenname for example afandiin sii kennite Atifaatee sii kenne, Mubaarak sii kenne, Maarqos sii kenne. Jarri kun hundi isaanii ijoollee dhalootaan ganda tokkootii miti kutaa hundu ka Oromoo hundaati akka Oromootitti illee yoo laallee walumaan giftii guguddaa sii kenne iyyuu akkasitti sammuu kee bal'isi yaadii siin jechuudhumaaf ishee. Okay, thank you. Galatoomii asili. Galatoon Oromoo qabdaati garuu dhugaa dubbachuudhaaf asili jechuun nama nuuf nama haddaati. Biyya baqaa keessa taa'ee akkasitti waan taphate bakka biraa waan taphate hunda yeroo hin akkas kingi Gamaal bira dhaabachuu isaatti adda duraanii kan nu mul'isedhas kan argines jechuudha. Asilii fi galata guddaatu mala isa duwwaa miti akkasumallee Mubaarak faa Abdii Keefaa akkasumallee haadha Faatee faa micittiin Aayishaa maal kan jedhanillee asiliitti haantee turte. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kingi Gamaal
isinillee har'a kabaja ofiin malu isiniin malu Oromoo irraa argattanii jechuudha. Inni siyaasaan simmo'atuudhaaf dhufee nama 3,000 of jala qabatee siyaasa halaabaatiin dhufe. Siyaasa halaabaa Oromoo maaltu isa gashi waa halaabaa mitiin waan inni dhufeef taphan silaa tapha taphata. Inni waan hin danda'u. Deemee arsii siin jedhu kana maa miyuutiin goone sitti tole qoomesi jettee uummataa dhagaa gootee laalta. Isa silee haa ta'u namni nama har'aa haa ta'u. Dhiisa hinbilokin Sheek Kamaal dhiisa wallahi kingi dhiisa nama sin arrabsu sin hin tuqina hinbilokin Modeetara asliillee aanillee kennee jedha waan isinitti hin tole dhabamsiisa. Haa dhabamusi haa ta'usi dhiisa namni nama arrabsu guyyaa biraa nama fayyada. Haa ta'u akka barbaade barreessa harkatu saalbayee dhiisa. Arrabsanii sababaa keetiin gandi kee arrabamuu qabu ati arsii bakka buuteen taphanne. Oromoo na bira dhaabbadha jettee malee ijoollee asirraa warra giiftuu kennan jiru Oromoo hundaaf sii kenne kan dhufetti daawwataa turullee Oromoo hunda jechuudhumaaf. Akkasii bakka asirratti haa tolu hundaafuu girgirrii dhiisi osoo akka anaatti deemtotiniin fataa jetta haadha manaa kee wajjin leenca faa akka isin jalaa bosonaan baane kaadha faatee sun faa leenci maraattu deemtee isa hidhattee isa eeyda. Asirraa nama kokkomatu dhiiste. Haati akkamii Abbaan nama komatu barbaadu aslii kiyya na dhagaye mangistii kiyya. Koi. Gizee akkasitti namichi si sodaate uffata abbaa gadaa kanaan boontee teettu haatummaan manaa kee gammachuu itti dhagaye maa miira keessaa bayi. Isaa bichaa ishee bichaa miti Dr. Silee gamman. Argitu suusii hasaa qabda uzbilla. Meeqooy kame King. Yes. Amma maqaa sirrii na waamta am King. Maal jetta asli? Izee King jenna haa jedhe. Yeroo ati akkasitti baroodu namichi si sodaate ati uffata abbaa gadaa kanaan boontee teettu haati manaa kee maal jetti fiqiriin kan waanitti irra jamma hin daballe akkami si sodaanneeti. Kun deebii yeroo biraa haa ta'u. Intarvii haadha manaa gite biraa goota. Namni shookiin ta'in hin jiru amalaaf namni na jalaa sodaate barri si bichaa mee namni hunduu gammachuun kalee hin jirtu maal ta'in na aarii miira addaa keessatti na eeganii bakka namni na eege sun hin turre. Garaa nama godaamaa jira maal ta'in na uuzu billaa ibni sheexaan rajiim jettaa barri akkamti taate onneen gizee dura namicha eegu hoolti bira gasa. Afaan wallaalee namicha kana afaan badaan arrabsu afaan namaan arrabsu sun naa dhufeeti naa himuu dide gurbaan. Namicha kana waan ati jedhiin jette san jedhaan jedheetti wallaalee waan ati naan jette san afaan hin arrabsu barbaada. Oo innatti qabatee Oromoo arrabsitee gubata kan ittiin bahin. Oromoo sodaate ka Oromoo sodaate. Obbo Darbatee bara siliin dhageenne. Sanuu itti gadde. Ganama hundaa caalii kahaanneeti tuna kolfisiisaa barri tiktookii isaanii. Jabaa itti laayimooli kaadhu jetti. Allah boleh agak ada ni begubat. Sila baran orientation ni mana kena mu mata mila wallal. Orientation ni mana namu wana tim kama jala dagu. Kama jala dagu wallal. Kama kabat. Komanti lalu kun si Arabsa. Sigale. Kuni mo man jara kabira tahu sun hinda ujera sila kuno mira kana keza tumal balese na da ambilai. Man saja ber. Daamidatti namicha afaan hiikuun illee ajaa'ibaati. Nagalchitu malee fincira siilee colyaa jiru kana eegasillee. Adimaan aarsa namichi sun beektaa sheekamaa gizee ati sittiin sirraa'ee. Ijoollee mana xiqqootaa sodaatee akkana jira. Naasanii miti bada adimaan itti aare beektaa namicha san gizee sirkii sheekamaa sirraa'ee namicha walitti dhufanii jedhani. Inni saalooni jira ganaa sheekamaal fiigee dhaqee isa waamee dhufu. Masih fanan demo ya kasih dia cak bakat tiga si jala demo apa tulis sila. Shana le jala mati nile anu tera kan abo kali umaran mudete. Bari ni nama media ati humiti nama media ati humiti ni. Afaan ani ijoollee dhumne bakka biraatti sagantaa godhanii bakka sanitti taphadhu asuma manuma keessa taphadhanii xiqqoo
sodaa miiruma kun duraanii santu jira beeyta akkas goona ololli alaa kun nu sodaachisee nam tokko mana hin jiru yoo akka jedhanillee waa dhufan jedhee kophaa inni immoo iqaamaa sumaalee qaba sumaalee beeka jedhee itti dawwalee kootu jedhee inni kootu na fuudhi jedhe dhaqee fuudheen beeyta ijoollee sila warra iqaamaa qabanillee warra miidiyaa kanarratti beekama mara hin dhoorgean booda tapha kaadhee achitti isinitti dhufaa jedhee ala kanatu sodaa wayiitti jira beeyta akkuma gaafa duraa haa qabamu mana cabsisiifna jedhan kana sodaan manaa jedhu nam tokko mana hin jiru beeyta haala nageenyatiif jennee bakka biraa turaa jenneen ijoollee yoo dhuftillee mootummaan jedhamtu yoo dhuftillee anumaan ana waliin dubbanna jedhee taa'e bakka biraallee deemallee jennaan haalli dhibaa ta'e waa hedduutu jira wani jedhamu hundu kalaanfaati garuu ankalee bar taphatee xumuraan eeyine mootummaa dhufee na fuudhaaf akka alli kun haasa'amu si galee akka bilbila natti haasa'ani kaa'oon kiyya Kuno wani raasa kana komiti sani wana kana wana bashannansiisu muudannoo keessa dabase kana daawwattoota keetti qoodi kunoo karaa sanii kan hayyoo. Maal ture amma hatta nama faaxee takka mana kana keessa hin jirtu yoo jedhe dhugaa seetanii an nam tokko qeerroo na bira taphadhu jedhee iddoo mijeesse asii ijoolleen istiraatoo qabde achi jarri kun namoota waa nama goggodhu kana jira hin beeytaa biyya Suudii. Ani hamilee maaliitiin istiraawoo dhaqa akka beeku qariboo waliin nama qabamee hidhametu jira. Kenneettoo waliin. Siyaasa biraatiif as turte siin jaani. Algallee hoo qabatte maa algaa qabdeetu dhufa. Ani amma maal godharee gurbaan tokko waan naan jedhe yoo ati mana keetitti hin taphattin ilma waan ilma si koomandooti jennee sii mannuuf hin qabdu. Akka dhiiraa manuma kee gadi taa'ii taphadhu naan jedhe nama san hin galateeffa. Wallahi mana kanatti hin qophoofne biraatti qophoofse. Istiraawaa wayii qarshii 500 hin qabde ijoolleen makka. Dhaqee halkan duwitii wayii intalattii walloo sun ijoollee hedduu qeerroo wayii na biratti hin argine. Jara bira dhaqee jira gizee san gargara ashaa bira nyaadhee deebe. Viidiyoo san jara biratti duwitii goone. Ijoolleen sun akka ammaatu akkana qophaa'anii ta'an gara nama 10 olii warri ta'an. Achitti yoo taphadhe rakkoo wayii yoo dhufte na waliin ijoolleen tun nyaatamti. Rakkoon kun ijoollee tana mudatu. Akka Kamaal galchuu maqaan kennallee wal fakkaata jedhee mana kiyyatti deeme. Ani balbaluu gurbaa kanallee wanti fideefan. Gurbaa kanas Sumaalee qaaman isallee Sumaalee. Afaan Sumaalee lee ni deemu. Sigala yoo balbalaan kaaka'an namni kun yoo dhufe maal narraa arga. Ani bar ibidda keessa taa'ee chaalenjii kan hojjette odoo quba qabaatee qeerroon as jala jira qeerroo as jala Wallahi. Qeerroon algaa achitti iddoo mijeesse jiddatti dhaquu didee hamilee maaliitiin uummata dura dhaabbata. Algaa sana hojii faaxee wayii keessa jirti maal gama duwwaa si qabe qeerroon gizee maal. Yaani iddoo itti taphatan waan akka siraa manatti akka ijoollee nama hedduu qabata ka bakkeen itti taphatan jechuudha. Dhiichisuu barbaadanii beeyte. Akkasi biyya natti kaa'ela istiraawaan jedhamutu jira waan akka achi keessatti taphatan iddoo wannoo qabu. Shaaliyaat waan akkasii yaa edda boqonnaa jechuudha. Achitti illee yoo dhufan akka beekan qariboo waliin maal as fide jedhanii kun ijoollee xinne takka kenneettoo waliin qabanii xiniin ji'a sadiidhanii beeyta. Kanatti illee daafaa namatti hin ta'u jedhee manuma gattaa'ee manuma kiyya dhufee halkanii taphadhee deemuu edhaan waan baheetti bahee achi na eeyiti ijoolleen. Sigala. Ani yoo akkanatti asirra taa'eetti haasa'u kana hundi keessan wajiruun toltee haalli mijatee jedhuun sinitti fakkaati. Chaalenjii guddaa Jarri siraa kireessitee achii caafaarte jee kamaan hin kiyyatti dhiiseera maamu. Ani turjumaana bitatee taphadhee ka'ee achii dabara kakuyya. Akkas taanee waan miira keessa nama galchu. Inni mana ofiitti turjumaana bitatee taphatee ka'ee turjumaana ofii sanii waliin gargara dhaquu haala qalbii takka. Nuti yaa'u gara turjumaana kenna waliin. Keekiin dalagamee jira ka jedhanoo dhugaadha.
Inta inere. والله باقوما كينج انتاتي إلى والله وجولة بالله تكيسنا إيه كجانا بلا كجيدو في ويشو بتاعي لا 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 وجولة تبنا مهيد حالا مجلسيني إدو مجلسيني أشيتي تباتو رامال تنادانجل ololu majiru rakko majirutu isinin galaafadhu namni keenya beeyta asli kan namni biyyana wal keessa jiraame rakkoo dhuftu anumatu ammala jedhee hattan ijoollee mana kiyya jiranillee jannabee kophaa kiyya kunoo balbalumaan kaakka'uu eega homoo sunis hin taane akkuma gaafa ajjeechaa taate dubbii عادات رفشة سلكي دي في تعلابا نمشي جدي كيسا ينجد وداتا بنا جرتا Asal sodaaka mushaantaa kiyya uffata jijjiiratu qopheeffadhe shaantaa xiqqoo wayiititti waa dhufan jedhee reedii ta'ee jira beektaa yalla iftaa baaf jennaan kan mana xumursiisa jedhaan jedheetti ikkalli saataa jedheeniituma deemuudha yaada kiyyatti Miskiina. ikkalli saataa deemuudha jedheetumaan Edaati karaa kun bu'eedha. ajaa'ibaa keessa jiran wallahi imimmaantu na qabe gidee ati akkasitti ciqqamsaan rabbiin arga wallahi imimmaantu jedhan wal. Miskiina wallahi. Waa hedduu. Ani gidee akkasii akka miira keesseeni rakkoo akkana sodaa ganageettuu maatirraa fagaannee ijoollee hiriyoota irraa fagaadhee kophaa as taa'uun rakkoo dhufte hunda adda fudhadhe jedhee mana kana keessa kophaa taa'aa jira. Iyyan saala kana jiru waca darasaan xaxaa jirtu. Makkaa kanatti namuma halkanii guyyaa dharumaleessitti yaadu jira karaa ati baate deebi. Sigala. Nama maannaa jedhe kaleena bilbilee maalii fi isheeticha kan akkaatan kun barana waan gaarii ulamaa'ota hedduun tadalageen fakkeeffatuuf miidiyaa bira dhaqee horii achitti itti gadi naqa. Darasaa kadhattoota bira deemee fakkeeffatuuf nama jedheen arrabsee jira guyyama kalee chaalenjii madur. Mee dhaabbata namichi kun miskiina jedhaan namni na bira taa'ee ijoollee matana keessaa jechuudha itti dawwalanii. Isaa dhiifamni hin godhamu. Isaa dhiifamni hin godhamu. Maa ka akkas ka dhiifama siin goone suni jaannata harka isaati moo azaaba harka isaati. Yaanni isaa amma bara aslii waan jedhu inumaa arsii ta'e akka arsiitittillee akka oromootitti maqaa nu nyaate biyya kana keessa jiraatu hin qabu nama jedhu jirame. Mee namni waa'ee arsummaa kara akkanaa kanatu arsii ofiin jaa. Homaa rakkoon qabu. Baay'ee nuka. Ati hundaafuu ani dhumarra wanni sii dhaamu ka sii kennes ka hamaa sii godhes ka badaa sii godhes hundi isaatu keeti. Kunillee waa sirraa barachuu kunillee taa'ee akkasuma ajandaa barbaadachuu. Hunduu rizqii barbaada dhufe kun si gargaaru dhufe warri si arrabsullee si qeequllee achuu dhufee daawwate jaalatee osoo ta'e dirqamaan taa'ee daawwate dhufe waan ta'eef ati kadhattee kootu na daawwadhu hin jenneeni si caalee argami irra guddaadhaati irraa guddadhu warri sirraa haa ta'u ati kaayyoo keetirratti cichi itti fufi jabaadhu siin jechuudhumaa fi ani hunda caalaa warri deddeebee si dhaamu warri hundi deddeebee si dhaamu akkuma siin jedhaa ture miira boo'ichaa gadi aantummaa keessaa bahi abbaa feete caaltu uftayii jiraadhu uftaa jirtaa deebii deebisuu kanarraa gabaabadhu zaate inama haadha faaxee tana dubartiidhaan fudhisi xiqqaa guddaan waa'ee misii haasaa sheekaaf qeesi keessirra naa ta'u hin jiru takka jalaan dubbattu akka nun argine ina si arrabsuun wanti si kennu hundi sirraa haa ta'u si aara si meetii taqoxaaxanii tasgabbaa'ee ishee yoo akka maartee aartee waa'ee miidiyaa kun si aarse rabbi si kenna ijaartii qabda xiqqooma afaan keessa dubbii barbaadi kakka balee sitti aarii baafadhu si galee homaa rakkoo kaduma si dhaaman waan biraa si hin dhaamu boo'icha keessaa bahi. Ustaaza La. Ani si boonseedha harka haadha kalee boo'ee addachi tanan balleessini boo'icha keessaa bahi naan hin jedhin boo'ichattu iyyuu hin jiru. Laakiin amma abdiin ati achi fiigee Kamaal Abdallaa maka keessa taa'e akkas jedhe sheekoleen amaamaa ofirra turanii kakaleen godhatin illee muujizaan keenya bakka ga'ee jedhanii bara amaamanuu irra dhaabatu irraayyuu hin bareedu bara ilmii himanuu giddiin himan malee irraan bareedu anaa kanarraa bareeda odoo himeellee. Bara amaamanuu isaan irra dhaabatu tuskiin beekan hin tokkofatan amaamaa adii laaftu wayii ofirra kaayanii mucaa sheeka godhanii fatwaa isaa sanduu'itti godhanii billaan. Homaa rakkoo qabu.
waan tokko jechuu dubbataati asli galatoomii dhugaa rabbii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Ciao baka zirti adolu. كاتا بيتو جرانو كنا يلي سنيكو جرانو تتاني. Oro nasa Ayi kagate ayi yun. pataya ambeni. ما شاء الله قال اللي يا جرار كنا. كينجيني أكمل نبون سيترو بتفشوف. سلا لا باس مرتي دربته سلا مرة سيتربينا توري. وين guddoon san bakka biraa taphattus inuma moo'ataa Oromoon inuma moo'ata duru. Wanni ana hedduu na aarsee wallaahi haasaa namicha Sumaaleen Oromoo qabaachuu baatuun lubite. Teknika isaa manni isaa Natti naadati maan nadhaadhatta maal fidda wanni ati fidda hin jiru dhageeffadhu wanni ati fidda hin jiru. Baate dikki sagalee ol fuuta usha. mucaan koomediidha mucaan ni kalladaatii dabalchee miti nama kalee viidiyoo waraabee Maal kalla daraggadi sheeka Maariyaam rakkadhe deembar maal jedha seeta rakkadhe sheeka maali rakkina hanke uummata biraan siiga yaa hin deemini taa'i. Mee viidiyoo rabbar rakkinni isaa maal inni ka sheeka maal rakkate maal. Eessa deemtanaan jedha. Sa'aatiin sun sa'aatii nama waraabanii amma sa'aatiin an akkasi biizii ta'e san namni gizee akkana namni taa'ee haasa'ulee nama waraaba. Sa'aatii akkasitti ani namni 17,000 jechuun waan qalbii miti. Uummanni cufee bananii jira. Uummanni cufee bananii jira. Koomediidha sheekamu namni inni waraabne hin jiru. Koomedii mucaan irra laanina sheekamu. Namni inni waraabne hin jiru wallah. Koomedii yoo ta'e saada sa'aatii rakkinnaa san sa'aatiin inni akkasin miira keessa galeetiin firaabdiin ayyuu walii wallaalee akkasitti jiru sa'aatiin sun sa'aatii akkasitti viidiyoo isarratti waraabanii ree. Isi jalli intalasin kumandollee lafa seentu ta'eesi. Ajema waan tokko jedhu ustaaza amma wanni Oromoo wanni Yoo taaptaaf godha taaptaaf giftiin isin haa ta'u taaptaaf 100 galcha irraa baana taaptaaf qofa isin irraa barbaada. King. Thank you so much. Wallah, Oromummaa teessirraa mulquu irra namni abbaan barbaade bakka barbaade haa dubbatu. Namichatu jedhan mee dhageeffadha gowwaadha jedhanii namichi dabeessa jedhanii leenca ajjeessa. Qeerransa ajjeesi jedhanii. In ajjeesa dabeessummaa kiyyaan qeerransa ajjeesa jedhee dhaqe. Gaaf kaan qeerransatti ajjeese dabeessummaan sun. Geerrari qeerransa ajjeeste jennaani. Cifaa 50 qabaa saniinuu nama qabaa dabeessi dhugaa qabaa dabeessa lubbuu guuru lubbuu ofii bonjaa dhiigaan bulbulee jedheen namichi. Akkuma san beekta abbaan barbaade sirra waan barbaade yoo jedhe King the first king. Eenyumaa bakkee Oromummaa keetiin booni King the first king namni sirraa fuudhus hin jiru namni sii dabalus hin jiru. Garuu uummanni sadaqaan kadhanne narraa deema eeganaa an taane narraa deema uummata kiyya narraa deema hin cinqaminaa na wajjin jettan malee wallahi laazim sadaqaa biyyi kadhatu san hin kadhanne. King first king namaa olitti warra baay'ee olitti araba keessa teettanii osoo beeyte Oromoon teennaa osoo beeyte kaadhaa jala koomentii jalatti odoo beeyte uummanni keenya hajjaajota meeqatu namoonni tokko kan deemni irraa hafe gastii dhaqanii taphatan. Ittiin boonnaa itti boontaa oomaa eenyumaa fuutan isaan qabinaa ustaaza keenya abadan.